Akkam jirtu harka fuunee hordoftoota wiirtuu miidiyaa. Jabuutiin buufata doonii qabdu keessaa taajuraa Itoophiyaaf akka bulchituu fi akka filmaataatti dhiyeessitee jirti. BBC'n dhimma kana irratti xiinxala isaanii akka kennaniif ogeessota gaafatee jira. Isa isin biraan geenya. Ministeerri dhimma alaa Jabuutii Mahmoud Ali Yusuf Itoophiyaan buufata doonii akka argattuuf buufata doonii taajuraa guutummaan guututti akka bulchitu yaada dhiyeessuu isaanii BBC Focus on Africaatti dubbatan. Buufanni doonii taajuraa kun Itoophiyaa irraa kiiloomeetira 100 qofa akka fagaatu aangawaan biyyattii durataa Komishinii Gamtaa Afrikaaf dorgomaa jiran kun dubbatanii jiru. Itoophiyaan hagayoonaa ifatti affeerraa Jabuutiin buufatawwan doonii qabdu keessaa taajuraa akka bulchitu dhiyeessite irratti homaan dubbanne. Itoophiyaaf bulchiinsa Somaliland kan daangesstu Jabuutiin filmaanni isheen dhiyeessite yeroo muddamni gaanfa Afrikaatti hammaatetti fufettidha. Biyya uummata hedduu qabattee ulaa galaanaa dhabde kan taate Itoophiyaan ammallee dhibbeentaa 90 kan ta'u buufata doonii Jabuutiitti dhimma baati. Jabuutii qofa irratti xiyyeeffachuun ammoo amansiisaa kan taane ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbatanii jiran. Karra galaanaa barbaacha waliigalteen ulaa galaanaa Somaliland kan Soomaaliyaan qaama kiyya jettu waliin taasise ammoo gaanfa Afrikaatti muddama uumeera. Biyya xiqqoo garuu bakki teessuma ishee gatii guddaa kan itti hore Jabuutiin buufata doonii qabduun jiraatti. Kanaan alaa lafti gammoojjiidha. Buufata doonii dabalataa Eertiriyaa, Soomaaliyaa, Jabuutis kaanis kan gaafataa turte Itoophiyaan ammaan kana calliftee jirti. Kun maaliifi kan jedhu xiinxala BBC'ti. Filmaata Jabuutiin dhiyeessite irratti wantoota akka ijoo ta'an kaasee jira. Jabuutiin ejjennoo jijjiiraa jirti kan jedhus gaaffii ijooti. Dhimma buufata doonii Itoophiyaan akka bulchitu akka filmaataatti dhiyeessuu jalqaba kan dubbatan ministeerri dhimma alaa Jabuutii Mahmoud Ali Yusufidha. Itoophiyaan buufata doonii akka argattuuf buufata taajuraa guutummaan guututti akka bulchitu yaada dhiyeessuu ishee addatti sagantaa BBC Focus on Africaatti dubbatan. Bulchiinsa buufata taajuraa dhibbeentaa 100 dhiyeessuu dubbatan. Dhimma kanas pirezidaantiin biyyattii Ismaa'eel Umar Geellee aangawoota Itoophiyaaf dhiyeessuu himan. Muddamni biyyoota ollaa jiru akka ishee yaaddessu kan himte Jabuutiin filmaata isheen dhiyeessite irratti ammatti gama Itoophiyaan fedhiin jiru hin baramne jedha BBC'n. Haa ta'u malee booda kana miidiyaaf ibsa kan kennan ministeerri dhimma alaa Jabuutii Mahmoud Ali Yusuf yaada biraa fakkaatu dubbatan. Ajansi France Press akka gabaasetti mootummaan isaanii buufata doonii taajuraa Itoophiyaa waliin waloon hoogganuuf yaada dhiyeessuu himan. Guutummaan guututti dabarsuuf yaada hin qabnu jedhan. Wanti Itoophiyaaf dhiyeessine buufata doonii taajuraa gurguruu miti. Gaaffiin buufatichaa dabarsanii kennuu yookiin gurguruu hin turree jechuun dubbatan. Waliin buufaticha hooggannaa jechuun miidiyaatti dubbatan. Dubbiin kun dubbii jalqaba taasisanirraa faallaadha jedhe BBC'n. Itoophiyaan maaliif calliftee dhimmi jedhusi dhimma ijoodha. Itoophiyaan kana dura Jabuutis ta'e Somaaliyaa darbees Eertiriyaa fi kaanitti buufata doonii babal'ifachuuf barbaadaa turte. Kunis haa ta'u Itoophiyaan affeerraa Jabuutiin booda ifatti waan dubbatte hin qabdu. Garuu fudhachuu dandeessii kan jedhu gaaffiidha. Akka aangawaan Jabuutii Mahmoud Ali Yusuf jedhanitti aangawoota Itoophiyaa irraa deebii qajeelaa dhaga'aniiru. Deebiin arganne gaariidha. Dhimma teeknikaa ilaalaa jiru. Guyyoota yookiin torban muraasa keessa deebinee waliin teenyee mari'annaa jechuun VOA'tti dubbatan. Waliigaltee ulaa galaanaa Somaliland waliin seente Itoophiyaan akka adda kuttu Soomaaliyaan gaafattus tole jechuun feene. Yeroo muddamaa kanatti Itoophiyaan affeerraa Jabuutii kana fudhachuu dandeessii kan jedhu gaaffiidha. Dhimma gaanfa Afrikaa kan xiinxalan nagaraa guddataa Itoophiyaan fudhachuu dandeessii jedhan. Sababa fudhachuu dandeessuuf yoo ibsanis buufata sana fayyadamaa waan jirtuuf bulchiinsa isaa fudhachuu dandeessii jedhan. Rakkinoota birookiraasii waliin wal qabatan Itoophiyaaf salphisuu danda'a. Buufata doonii taajuraa doolaara miiliyoona 90 ijaarame Itoophiyaan waggaa 4 dura fayyadamuu akka eegalte taajilli geejibaa bishaanirraa fi loojistikii Jabuutii yeroo ibsee ture. Jabuutiin waliin hoogganna jechuun ishee dura xiinxalaa BBC'n dubbise kun buufanni baay'ee akka Itoophiyaa barbaachisu qorannoo baay'eetiin dhugoomeeraa jedhan. Itoophiyaan yoo waliigalti ta'e illee wantoota xiyyeeffannoo guddaa barbaadu jiraa jedhu. Tokkoffaa bulchiinsa isaa fi waliigaltee isaati jechuun ibsan. Bara 2018 mootummaan Jabuutii dhaabbanni United Arab Emirates DP World jedhamu bulchiinsa terminaala konteenara doolaaraa irratti wal dhabaniiru. Dhimmi mana murtii ga'ee waggoota falmii keessa ture. Dhaabbati United Arab Emirates kun biyya baay'eetti buufata doonii misoomsa. Eega aangawoota Jabuutii waliin wal dhabanii booda achii bahanii Somaliland seenuun buufata doonii barbaraa misoomsuu isaanii xiinxalaan kun himaniiru. Rakkoon kun Itoophiyaa waliin deebi'ee akka hin dhalanne of eeggannoo cimaa gochuun baay'ee barbaachisaadha jedhu. Itoophiyaan durumaa daandii lafoof baaburaan mi'a gama buufata Jabuutii seenuu galchuuf ijaarteetti. Ta'us yeroo baay'ee garaagarummaa adda addaatu uumamaa jedhu obbo Nagaraan. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa Federaalaa Ministeerri Faayinaansii Daldalaa walitti hidhamiinsa naannoo torbee lamaan
Jabuutiitti kan marmaraniif rakkoon garaagaraa waan dhalatuufi jedhan. Ammatti dhimma Jibuutiin dhiyeessite irratti gama Itoophiyaan dubbachuu sababa callisaniif hin baramne. Bulchiinsi Somaalilaandis homaan dubbanne. Wayita ammaatti dhimmi kun maaliif ka'e kan jedhus gaaffii ijoodha. Mootummaan Itoophiyaa waggootaaf filmaata garaagaraa barbaadaa akka ture ibseera. Dubbiin Jabuutis yeroo itti Masriin Somaaliyaa waliin hariiroo cimsattee gara Muqadishoo meeshaa waraanaa ergitetti dhaga'ame. Gama dinagdee Itoophiyaa waliin hariiroo jabaa kan qabdu Jabuutiin galiin ishee ijoo buufata doonii akka ta'etu ifama. Jabuutiidhaa yaadi dhiyaate waan lamaaf ta'uu danda'a jedhanii yaada obbo Nagaraan. Tokko dinagdeedha. Kan lammataa immoo siyaasa. Itoophiyaan buufata Somaalilaand irraa yoo argatte gibira Itoophiyaan Jabuutiidhaaf kanfaltu ni hir'ata. Sun immoo dinagdee Jabuutii akka malee miidhuu danda'a. Itoophiyaan gara doolaara biiliyoona 2 kiraa buufata doonii kan kanfaltu. Sanaan alammoo wantoonni garaagaraa ibsaan elektirikiin kun Itoophiyaatti kan geeffamaniif. Itoophiyaan gara Somaalilaanditti gaafa deebitu sun gama dinagdee Jabuutii ni miidha. Ministeerri dhimma alaa Jabuutis dinagdeen biyya isaanii daldala addunyaa fi industirii tajaajila doonii irratti akka bu'uureffatee fi Itoophiyaa ofitti qabachuun barbaachisaa ta'uu eeranii jiru. Xiinxalaan BBC'n dubbise akka jedhanitti inni lammaffaa immoo durataa Komishinii Gamtaa Afrikaa ta'uuf dorgomaa kan jiran keessaa tokko ministeera dhimma alaa Jabuutiidha. Jabuutiin kaadhimamaan isaanii wanta kana akka carraatti fayyadamee ga'ee inni gara fuulduraatti naannichaafis ta'e Afrikaaf gumaachuu agarsiisuu waan barbaadan fakkaataa jedhan. Jabuutiin akka nama nagaa buusuu tokkootti socho'us akka barbaaddu himan. Ta'us dhimmi kun muddama gaanfa Afrikaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru ni tasgabbeessaa kan jedhu gaaffii ijooti. Filmaati Jibuutiin dhiyeessite hariiroo jabaa waggoota dheeraaf Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu ture bakkatti deebisuuf akka ta'e ibsiteetti. Itoophiyaan ulaa galaanaa barbaacha akkasumas humna galaanaa ishee cimsachuuf waliigalteen tolfatte Somaaliyaa waliin walitti ishee buusee jira. Ministeerri dhimma alaa Jabuutii turtii BBC waliin taasisaniin biyyoonni muddamatti seenan lamaan garaagartee gidduu isaanii jiru dhiphisuu qabu jedhan. Jabuutii, Keeniyaa fi biyyoonni naannichaa kaan waltajjii marii tolchuun gumaacha taasisuu akka danda'anis eeranii jiru. Muddamni biyyoota lamaanii naannicha yaaddoo irra akka buusus dubbatan. Ministeerri dhimma alaa Jibuutii yeroo ammaa sulula Edaniif Baabel Mandabitti hidhattoota Huutii irraa aleellaan irratti raawwatamaa jira jedhanii jiru. Jabuutiin biyya tasgabbooftes taatu muddamni biyya ollaa jiru biyya isaaniifis yaaddoo guddaa ta'uu ibsaniiru. Mufii Itoophiyaa irraa kan ka'e Soomaaliyaan biyyoota Itoophiyaa waliin hariiroo gaarii hin qabnetti michoomteetti. Masrii waliin waliigaltee waraanaa erga mallatteessiteen booda xiyyaaronni waraanaa Masrii Moqadishoo qubachuu isaan Itoophiyaa fi Somaalilaand yaaddoo isaanii ibsataniiru. Humna gamtaa Afrikaa waggaa dhufu Somaaliyaatti nagaa kabachiisu keessa seenuus akka feetu Masriin ibsiteetti. Carraaqqiin Jibuutii akkuma jedhame muddama tasgabbeessuu danda'a gaaffiin jedhu isa ijoodha. Obbo Nagaraan shakkii qabu. Muddama sana ni hir'isa jedhee yaaduu jedhan. Muddamni kan xiqqaatu Itoophiyaa waliigaltee sana yoo haqxedhaa jedhu. Yeroo gabaabaa keessatti ni tasgabbeessa jedhee yaaduu jedhan. Ta'us qaama baay'ee harkisaa waan deemuuf amma kanatti muddama ni hir'isaa yookiin immoo ni dabala jechuun ni ulfaataa jedhan. Erguma dubbii Jabuutiiti ajajaan waraanaa Itoophiyaa Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa Masriin duruu diina Itoophiyaati jechuun waamaniiru akeekkachiisaniirus jedha BBC'n. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad gama isaaniitiin maqaa biyyaa dhahuudhaas baatan biyyi Itoophiyaa weeraruuf abjootu si'a 10 yaaduu qabaa jechuun akeekkachiisaniiru. Egerii waliigaltee Somaalilaand kun akkam ta'aa kan jedhu gaaffii biraa BBC'n ogeessa kanaaf dhiyeessanidha. Qaamoleen Itoophiyaan Jabuutii waliin yoo waliigaltee Somaalilaand waliin seente adda kutuu maltii jedhu jiru. Haa ta'u malee waliigalteen Itoophiyaan Somaalilaand waliin seente buufata doonii qofa miti. Buufata waraanaa keessumaa kan humna galaanaas dabalata. Wantoonni Jabuutiin dhiyeessite garuu buufata galaanaa qofadhaa jedhu. Kanatti Itoophiyaa waliigaltee ulaa galaanaa Somaalilaand waliin seente adda kutti jedhee hin yaadu jedhan Obbo Nagaraan. Maaliif? Tokkoffaa Soomaaliyaan ariifattee biyyoota Itoophiyaa waliin diina ta'an warreen akka Masrii duukaa waliigaltee waraanaa mallatteessiteetti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ulaa galaanaa argachuun dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuutii jechuun yoo ibsanis dhaga'amanii jiru. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi dabaluudhaanis ulaan galaana diimaa lammiilee biyyattii miliyoona 120 ta'uu hidhaa ji'oogiraafii keessaa baasuuf barbaachisaadha jedhan. Daandiin karaa barbaraa Itoophiyaan biyyoota hedduu Masrii dabalatee kanneen ulaa galaana diimaa qaban irraa dinagdee isaanii haalaan guddisan waliin walitti makamuu dandeessi. Daldalli sababa tokkicha ulaan galaanaa barbaachisuuf miti. Itoophiyaan doonii waraanaa 2 Masawaaf Asab qabduun humna galaanaa cimaa qabdi ture. Haa ta'u malee bara 1993 Eertiraan adda baatee biyya haaraa wayita taa'etti Itoophiyaan qarqara galaanaa qabdu waliin daangaa ishee dhabdeetti. Buufata malee lafa waraanaa maaliif didu kan jedhu gaaffiidha. Jibuutiin gaanfa Afrikaatti argamtus giddugala bahaafis ta'e Awuroopaaf
ulaa daldalaa ta'uun tajaajilti. Buufataaleen doonii isheen meeshaalee gara Awurooppaa, giddugala bahaa fi Eeshiyaa geeffamaniif tajaajila kenna. Kanatti biyyoonni jajjaboo addunyaa Jibuutii, Somaaliyaa fi Keeniyaatti maandhee waraanaa tolfatanii loltoota isaanii qubachiisaniiru. Itoophiyaan fedhii naannichaa qabdu guuttachuuf humna waraanaa waggoota dheeraa dura adda diigame waggoota muraasa darbanitti leenjisaa jirti. Haa ta'u malee Soomaaliyaanis ta'e Jibuutiin akka ibsanitti waan buufata dooniif ta'u malee lafa humna galaanaaf ta'u Itoophiyaaf kennuuf fedhii hin qaban. Eertiriyaa waliin araarri yoo bu'u dhimmi buufataa sabis kanumaaf yaadamee ture. Ta'us hin milkoofne. Sababni ijoo aangawoonni Itoophiyaa gara Soomaaliyaan deemaniifis kanadhaa jedhu xiinxaltoonni. Humna galaanaa sanaaf immoo bakka buufataa barbaadudha. Kan isaan barbaadan kaayyoon isaanii guddaan jedhu obbo Nagaraan. Ta'us gaanfa Afrikaa keessatti Itoophiyaan lakkoofsa uummataaf dinagdeen akkasumas waraanaan guddaa waan taateef biyyoonni ollaa Itoophiyaa yaadda'uu jedhu. Loltoonni Itoophiyaa galaana diimaatti yoo dhiyaatan Soomaaliyaa, Eertiriyaas ta'e Masiriin fedhii keenya miidha jedhanii waan yaadaniif natti fakkaataas jedhan. Dabaluudhaanis Itoophiyaa ulaa galaanaas ta'e buufata doonii dhabsiisu aangawoonni Eertiriyaa akka milkaa'ina tokkootti kaasuu jedhan obbo Nagaraan. Itoophiyaan yoo ulaa galaanaatti baate fedhii ishee kabachiifatti. Naannichaafis gaachana waan taatuuf kun immoo Masirii biratti hin barbaadamuu jedhu. Itoophiyaan humna galaanaa yoo deebitee ijaarrattee fi buufanni waraanaa achi yoo jiraate dhiibbaan Itoophiyaa ni dabala. Akkuma biyyoota jajjaboo kaanii naannichatti buufata waraanaa ijaaranii socho'uu dandeessi. Kun immoo morkattoota Itoophiyaaf mata dhukkubbiidha. Kanaaf natti fakkaataa jedhan dhimma gaanfa Afrikaa kan xiinxalan obbo Nagaraa Guddataa turtii BBC waliin taasisaniin. Hordoftoota keenya buufata doonii Taajuraa Jibuutiin Itoophiyaaf nan kenna jette irratti ilaalchisuudhaan haala yeroo dhimma buufata galaanaa argachuu Itoophiyaa waliin wal qabatu irratti waan isiniif dhiyeessine ture. Waan nu hordoftaniif ulfaadhaa. An Yoonaas Mangashaan ture.